Fakkaatti gaarummaa fi haadhummaatiin Maazar Tereezaa Afrikaa jedhamuudhaan kan beekaman Dr. Kabajaa Abbabachi Goobanaa sababa vaayirasii COVID-19tiin hospitaala Phaawulositti wal'aanamaa turanii umurii isaanii waggaa 85tti addunyaa kanarraa waxabajjii 27 bara 2013tti du'aan boqotaniiru. Kabaja olaanaadhaan sirni gaggeessaa kan taasifameef Dr. Kabajaa Abbabachi Goobanaa akka aadaa bakka dhaloota isaaniitti fardaan himamaa fi tureera. Dr. Kabajaa Abbabachi Goobanaa bara 1928tti godina Shawaa Kaabaa aanaa Giraar Jaarsoo ganda Shabal jedhamutti dhalatan. Haati hiyyeessaa fi ijoollee 1000 lakkaa'aman horatan Aadde Abbabachi Goobanaa waggoota 41 darbaniif hojiilee tola ooltummaa irratti hojjechuun seenaa hojjetanii akka jiranis dubbatameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.